jirtan fayyaa bakka rabbiin guyyaa irraatiin isin ga'e kunootii wanni asirratti agartan kun zargiidha. Zargii jechuun amaamota yookaan zargii amaamota jechuudha. Fuudha cidha akka afaan oromootti cidha jedhama jechuudha. Kun egaa cidha jechuudha. Cidhi asirratti agartan kun cidha aadaa baadiyyaa fi magaalaa of keessaa qaba. Aadaa baadiyyaa fi magaalaa lachuutu of keessaa qaba. Mee sirriitti daawwadhaa. Yeroo faradoo ilaaltan farda gidee ilaaltan aadaan fardaa baadiyyaa. Yeroo matoora fa'aa ilaaltan makiinaa ilaaltan kan magaalaati. Kunooti fuutii biyya keenyaa kan baadiyyaa faradoodha. Kan magaalaa ammoo makiinaa fi matoora jechuudha. Akkuma asirratti agartan kana aadaan biyyaa wal dadhabaa. Kaan muuziqaadhaan dabaalee galfataa. Kaanis immoo nashiidaadhaan dabaalee galfataa. Nashiidaalee adda addaa sheekota adda addaatiin dabaalee galfata jechuudha aruuza isaa. Kaniif akkuma asirratti agartan kana gaa kunoo guyyaa gammachuu isaan lamaanii jechuudha. Guyyaan akkam takka yeroo ishee hin beeku gammachuu guddaatu itti dhaga'ama jechuudha. Namuu guyyaa isaa hin gammada. Guyyaa fuudha isaa, guyyaa heeruma isaa ni gammada dhiirri jechuudha. Dubrilleen ni gammaddi garuu gammachuu ishee ofirraa hin mul'ifattu. Gubbaadhaan waan gadditu fakkaatti garuu keessaan ni gammaddi jechuudha. Mee haga xumuraatti daawwadhaame. Kunoo uummanni kun immoo ililbeedhaan simatan jechuudha. Ililtanii akkasii jechuun simatanii laalaame haga xumuraatti laala. تزوجوا بالدين أيها الأجيال على كتاب الله سنة الرسول. تزوجوا بالدين على كتاب الله سنة الرسول. ورثنا رجم ربي صلى الله عليه وسلم. أكثر جماعة جميل من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نمس نزع باء فودا دندي فليتزوج. حفور جماعة ربي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطيع فعليه بالصيام. نمني مو وجيف هذا به وانا تنبل كده به صوم منيجي صوم مناف فإن مرة تعرف يكفي كناف صوم منيت برباد هذا فيديو في الرجال سلاف صوم منو قبا فنيفو بقى فودا تاتا فودا يكون بقى فودا جزيج لأن جمال ربي صلى الله عليه وسلم مال باناديرو مال لك بانيكي osoo maallaqa hin taane sidaas soommanni ofirraa haa cabsu. Soommanni kolaasiidha jee. Kanaaf soommana kanatu hedduu fedhii namaa laaffisuu danda'a. Akkasii daawwattoota keenya sabiskiraayib tuqadhaa. Sabiskiraayib laayikii illee godhaa isiniin jennaa. Wantoota aadaa biyya keenyaallee inshaallah kan isiniin jennu tahaa. Mee ilaalame wanni bishaan as gubbaatti agartan kunilleen bishaan biyya keenyaa gizee guutee nooraa yookaan dildila gubbaa namnis ni deema, fardeen illee ni deema. Amma bakka kanatti immoo karaa deemaa jirra jechuudha. Karaa osoo deemnu bishaan guutee yoo keessa ba'e bishaan kun farda fuudhee deemuu danda'a. Kanaaf bishaan humna qaba ni harkisa. Namni illee daakuu ni danda'a. Farda fuudhee bahuun ni mala. Dildila gubbaa faradoon deemaa jira jechuudha. Kanaaf faradoon dildila gubbaa deemaa. Namni illee mukkeen ijaaramee akkan aadaa keenyaatti mukkeeniin ijaarree lafa keessatti muka balloo qabu dhakaa itti naannessinee haala akkanaatiin ijaarree bishaan irra ittiin baanaa jechuudha. Waggaa lamaan sadiin ni ijaarama. Yoo umrii dheeratee akkam dheeratee wagguma tokko waggaa takkaan ijaarama jechuudha. Kun amma karaa deemaa jirra. Himaltuu nagaa rabbi nagaan bobbaasee nu haa galchu.
akkasi daawwattoota keenya kunuun waraani gartan aadaan biyya keenyaallee faradoodhaan kan deemamudha jechuudha. Viidiyoo kana waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.